Rabiyo Tibubagara Aka, Ishen Kosa Seti, Isabdubin Haka. Ashitinisi, Boder Govate, Ademsa Kamso Kana, Jaratiboji, Tauri Demana, Hamza Jedaka, Tigamasi Gamana, Jalal Juraraki, Sikabnan Akana, Hamzanisi. Jalala ishin onne dawe bone jettabiban nama oso isa mone kayo qabe cimse ashittis dabese waan inni waada galif atiyo dhagesse akkana jedhe ani si argachuuf gabbara siyo taate baale ijaarsa irratti waan natti qabate lafa harargees taatu oso gaafatamte baadheen baaleef kenna yoo ashuun koo taate jedhee Hamzaan ashuu jechaan garaafate harka kennachiise dubbii laafifate. Sanyiin gootowwanii jaarraaf waaboo guutuu gamanaaf gamasii soddaa waliif taatu jedhee gariin namaa yoo hamilee laatu hangi tokko ammoo lakki kun hin taatu. Ashittiin gonkuma baalee keessaa baatu hinumaa Dubaay ilbiistee Kaayirootiin godaantu. Jedhanii iyyanis gamasiif gamanaa ijoolleen giddeetti dhaabbadhaa jarana. Kalee qoosaa jechaa warri kolfaa turre dubbiin nukta uumaatiin baaftee turre intala keenya jabduu kunuunfachaa turre sanyii warra guddaaf kennine gurgurre jedhanii manguddoof daandii agarsiisanii baallama qabatan gammachuu labsanii isinis eebbisaa milkiin haa galanii Muhammad bin Aljaziira mabruuk jedhanii. Baga gammaddan. Akana baga Hamza baga gammadani baay'ee gammadani taatu ijoollee keenya dhugaa. Maasha. Bareeddu baadiyyaa gadhiifne. Rifeensaa siin hojiin naa bilbilama. Kalaas maaliidhaan illee qopheesseedhaani. Hariiroon Kaayiroo wajji qabnu jecha. Yoo waan nuti barbaannu godhan qofa soddummaan teenya fi karaa dippiloomaasiif karaa nagayaatiin dhumatti jecha. Yoo gaanii garuu xoorinnatiin eegaleettuma fufaa jiraataa jecha. Maakii harkisiin ila akkaawuntii haarawaa maabaa onna ittiin darbite kana akkuma jaaba egaa qabu gaisi. Olgalchiin isin Ustaaz Hamzaa weelkan baga nagaan dhufte. Isin afoo dubbanne deemu. Ashitti bichatti dhaabataan jiranii beeki ka tabirallee harkisaa jirti. Kana booda dhaabatu hariiroon kenna hariiroon nuti waliin qabnu waa lamaanii akka hawaasa xiqqoo mandootiif Harargeetitti illee akka warra Kaayiroof Dubaayitti illee hariiroon amma eegalame kun dabalaa deema malee fuudharraan heerumarraan dabalaa deemna malee waan addaan citu miti. Jalqabbii gaariin kun nuuf akka nuuf ta'u mee Ustaaz Hamzaaf illee osoo carraa nu kennitanii isaanillee warra sanyii mootii kana waliin illee waan haaraa eegallallee hoo jedhanii itti daballaa rakkoon qabu karaa eegalleerra. Waa takka jira Nasri. Ayyee ulfaataa jala sooma yeroo baay'ee karaa dippiloomaasiitti amana. Ani immoo karaan dippiloomaasii kun bakka itti naa ta'ullee qaba bakka itti na didullee qaba. This for you, Kiyo. Okay, bro. Amma kino abaaboo kanaan nama wayii simachuu eegaa jira. Asitti shagwadaara jedhi. Nasri. Ati waan maraa hin beektaa intalli tun intala Dubaay jirtu. Dubaay jechuun biyya maalii akka taatellee yoo biyya. Itti kana booda wal jijjiirraadha. Gara biraa bakki deemtu tokkollee jiru kanallee akkana nu hubadha. Intalti teenna nu eegaa isin jenna Dr. Khalifa namni illee isin gaafatu. Ati alageeta Nasri aba ati mataa kee garagaluun gisee fara maarufa warri shawaa mataa si gadi garagalchine. Raachuu. Yoo jaraannee kennan rakkoon qabu nu akka wal jijjiirraatti jenne malee shaawaallee taanaan uummata akka ollaa kennaa obboleewwan kennaa ilmaan Oromooti. Kanaaf yoo shaawaallee ta'e waan takka qirri waan nu jedhullee hin qabu waan wal dhabnuuf illee hin qabnu jaraanillee. Waalaikum salam.
Amza jalqaba galatoomee hedduu takka roorroo yoona roore san bakka itti dhaqee itti himadhu nama nadhoo hin qabu baganaa fidde. Bakka ilmi namaa tokko jecha gaarii yoo sii gumaache kan naa caala. Sii godhaa caala waan ta'eef jalqaba irratti nama of jaalatu, lammaffaa irratti nama haadha abbaa kee jaalatu, sadaffaa irra nama biyya dhibba jaalatu. Itti aansee waan san jaalata waan ta'eef hawaasni kiyya hedduu takka galatooma. Hundi keessanuu baay'ee takka galatoomaadha. Gaafa tuqaa dandeessee jecha dandeessee waa hunda dandeessee bakka geessee miirri biraas dhagahamu osoo hin ta'in gammachuulleen guyyaa ibsee wallaalchiftu qabdi. Guyyaa maasi waan goote sanii boontee gammaddullee. Wiizii na goote giiftiin teessan tunis. Guyyaan haala kullaan hundi keessan inni naa gammadde inni natti naa gammaduu dhabde hundi keessan olmosti baay'ee galatooma waa dubbachuufi ani nama ifitti amaname nama ifitti amanee waan godhu qabu qofarratti xiyyeeffatu yoo ati jechaan na tuttuquu miti osoo akka na cinaa dhaabbattee na waraante nama waraansa keessa firraa buqqisuu miti haga waan san fixu waraansaati na waraante san nama garagalee ilaalee firraa buqqaasuu miti. Namoonni baay'een osoon an arreef an osoon an bultiin jaarini karoorri isaan dhawan isa fuula dura akka waan gartee jireenya dhuunfaa yaa ana caalaa beekani. Si jammar baay'ee namoonni keessatti karoora namaa dhooytanii si namoonni fuula jireenya dhuunfaa keetii namaa karoora dhooytullee namoota baay'ee jira. Si jammar osoo jireenya keenyatti as deebine guyyaa akkanaa kana wanni haasofnullee si dura walla dhooytii dhiifamas naa godhaati. Ani gammachuu dhuunfaa kiyyaa irratti waan akkanatti hin fakkaatu. Jecha hawaasni kiyya ji'eessa dhugaa godhee mirkaneessuu irratti bakka laphee dhalukkubee baay'ee gammadi. Ana tahanii hawaasni kiyya ana tahee yeroo niifi laphee dhaatee dhimma dhuunfaa kiyyaa laphee dhaatee taasisuu qabda jedhan walii gama kafalama qabu kafanii taasisa. Fedhii kiyya caalaa fedhii hawaasa kiyyaa eeguu waan natti toluuf baay'ee gammadee isin gammaduun na gammachiise hunda caalaa. Maalti ashetti baay'ee galatoomi baay'ee si jaaladha. Ati intala kaayyoo qabdu ta'uu keetti sirra keessa argeera. Intala xiiqii akka taatee si argeera. Ati ashetti jechuun intala ani itti boonu bira kutee hawaasni itti boonu baay'ee galatoomi baay'ee si jaaladha. Galanni kee hin dhumu waa dubbachuuf bakka silaa itti dubbii cabuu qabdu dubbii sii cabse bakka silaa hawaasni hooraan godhatu hooraa sassii buuse ilmi namaa galata namaa beekuun dirqama guyyaa namaa beekuun dirqama. Tuttuqaa meeqa dandeessee as geessee atilleen baay'ee galatoomi.